dhoinaan jaaladha baay'een jaaladha isin gartee luka qabdeerraa harkiftee isin mukana dhoin isin uleedhaan dhoinaan jaartirraa ka'eetumaan isuma qabadde haadhuma isiyan. Allahu akbar haya. Isuma qabaddeetumaan jaartuma qabadde waan hin jaartira barbaadu isaan hundarraa harkaddeetuma huccuu xiyya kaadhee ka'ee ba'ee deegaanii kun osootiin an fedhiin xiyya narraa bahin isin na dhuftee mukaan irra ulee irra na dhoyitee luka qabdee qaama qabdee harka qabdee irraa na harkifte. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2022 keessa loon gaafaa kan akka namaatti haasa'u, kan dubbachuu danda'u, kan uffatuu danda'u, kan namaan wajjin waliigaluu danda'u uumameeti jira. Kunis kan uumame biyya Itoophiyaa keessatti. Loowwan gaafaa kunniin namaan wajjin jiraatu, namaan wajjin oolu, namaan wajjin bulu. Fakkiin isaanii nama, garuu uumamni isaanii looni. Loon irraallee loon gaafaati. Loowwan fakkii namaa kunniin loowwan biroo irraa kan adda isaan godhu wanta hojjetan, wanta dalagan, badii dalaganis, toltuu dalaganis himachuudha danda'u. Namatti himu. Wanta dalagan kana tokko tokkoon adda baasaniiti beeku. Akka namaatti nyaatu, akka namaatti dhugu, bakka namni oole oolu, bakka namni bule bulu. Namaa wajjin riileeshina guddaadha qabu. Irra hedduun kenna loowwan kanniin nama seeneeti akka namaatti ilaalla. Haa ta'u malee isaan fakkii isaaniittu, suuraa isaaniittu nama malee keessi isaanii namaa miti. Waaqayyo ummata akkanaa kanniin yeroo uumu loon ta'uu isaanii gaafa irratti uumu wanta hambiseef luka afur irratti uumu wanta dhiiseef nama fakkeessee uume malee isaan uumamni isaanii looni. Isaan akkanaa kanniin loon jenneeti jira. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree isinaa dhaqqabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa oduu hedduu nama ajaa'ibsiisu, hedduu nama gadisiisu tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Egaa jaartii kiyyaa fi haadha jaartii kiyyaa yookaan haadha manaa kiyyaa walirratti gudeedee jira jedha loon ka fakkaatu kun jechaadha. Asirratti waa hedduu wajjin dubbannaa viidiyoolee gaggabaabaas jidduu isiniif seensisa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan ammas affeerraa keenya warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa, kan armaan dura jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Ammas nu faana tura. Barri bara teknooloojiiti. Guddannee jirra, sadarkaa guddarra jirra. Miidiyaa qabna, akka feenetti dubbachuu, akka feene ta'uu, waan feene dalaguu fi dhiisuu mirga qabna. Teknooloojiin nuuf guddatee jira. Teknooloojiin faayidaa garagaraatiif akka itti fayyadamnuuf nuuf uumame jechuudhaan namoonni tokko tokko wanta haasa'amuu hin qabne, wanta miidiyaa irratti bayuu hin qabne, wanta qaaniidhaa safuu, wanta aadmalee ta'e miidiyaa irratti dhiyeessaati jiru. Namoonni akkanaa kunniin sammuu isaanii ajajuu hin danda'an. Warroonni sammuu isaanii ajajuu hin dandeenye wanta sammuun isaanii ajaje hunda jala deemuudhaan wanta gadheessaa ta'u gaarii dalaguudhaan wanta dalagansan hunda miidiyaatti fidaniiti gadi lakkisu. Miidiyaa irratti yeroo gadi lakkisan wanti kun eenyuun qaanfachiisa, eenyuun rifachiisa, eenyuun mataa gadi qabachiisa. Anoo ummata san wajjin akkamitti deebi'ee jiraadha wanta jedhu hin yaadan. Sababiin kana isaan godheef isaantu akka loonitti uumame. Uumamuun isaanii nama haa fakkaatu malee akka namaatti uffatanii, akka namaatti haasa'uu haa danda'an malee, akka namaatti dhuganii nyaatanii deemuu haa danda'an malee, akka loonii kottee afur qabaachuu haa baatan malee uumamni isaanii dhibbumaan dhibbatti akka looniiti. Wanta hedduu nama ajaa'ibsiisuun isiniif hima. Loowwan uumamaan Rabbi loon godhee uume keessaa farda isiniif fudhadha. Fardi osoo du'ee badee haadha ofii wajjin qunnamtii saalaa abadan hin godhu. Otoo waggaa 100 kan jiraatu ta'ee waggaa 100 shamara yookaan farda dhalaa wajjin wal qunnamtii godhuu baatee haadha isaatitti gadi dhiisanii haadha ofii wajjin qunnamtii saalaa abadan hin godhu. Kun dhugaa jiruudha. Yoo shakkii qabaattan dubbii kanarratti qorannaa irratti adeemsisuun yookaan riisarchii irratti adeemsisuu ni dandeettu jechaadha. Dhugaan jirtu isii tana. Fardi osoo du'ee badee haadha
isa dhalte wajjin baalagee akka gurbaan raawwadhe jedhu kana hin raawwatu jechaadha. Inni biraa loowwan otoo du'anii badanii loon garaadhaa qaban yookaan loon rimaa yookaan loon dhaluudhaaf garaa keessaa ilmoo qaban wajjin qunnamtii abadan hin godhan. Kun maaliif ta'e? Loowwan akka nama fakkaatu kan akka loonitti yaadu kana daran baay'isanii dachaadhaan yaaduu wanta danda'aniif. Ilmi namaa yeroo waa dalagu itti yaadee xiinxallee hubateeti waa dalaga. Akkasumatti sammuun koo na ajaje fedhiin na godhee jira nyaadhee dhuga waan ta'eef fedhiin natti jira jedhanii utaalanii waanuma argan hin hojjetan. Egaa yeroo hedduu gochoota fokkisoo akkanaa kanneen ilmi namaa yeroo hojjetu argina. Ilmaan namaa gochoota fokkisaa akkasii hojjetan kanaan an akka mootii miidiyaatti loowwan gaafaan jedhaan. Loowwan gaafaallee isaan irra jiru. Loowwan gaafaatiin isaan irra dinqisiifadha. Egaa mee viidiyoo gabaabaa tokko jidduudhaan isinii buuseen deebi'a. Amma sanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Waa hedduu wanti waliin jennu jira. Ajaa'iba jettu na faana tura. Tokkoon zinaa dalagee beektaa ustaas. Allahu akbar. Haya. Fuudheetiin jaartii qaba. Jaartiin biyya sun alaa deemtee kan ta'e isaanii galtee beektaa. Hayyee. Kanaan gaa jaartiin biyya sun alaa sokkitee kan isaanii galtee kanaan jaartii jallaqee mana isaaniitti itti fayyadamee beektaa. Jaartii biyya gaa shari'aan jaartii fi wayii bakka hundatti wajjin hafuuruma hayyamtee gartee akkuma gartee haram motor batu mana beta bakka hundatti gartee alaa himanan qabdu. Akkan. Kanaan mana isaanii dhaqee qabee jaartii isaa wajjin rafee. Okay. Jaartumatee tana zinaa dalayde malee dhalaa biraatii miti gaa. Seefiin raafitu jira bar. Hayyee. Mana isaaniitti gartee gaadhalaan hoggaa jaarsitti jiru hoggaa gartee isii gartee anis isiin naan jaalanne gartee isii dirqiidhaan gartee isii mana keessa deemtu qabe malee qabeetiin itti fayyadame. Dhalaan gaa hoggaa gartee wanta gootu yaabiyyoo too yaabboo hojii uumama dhalaati. Kana isii yaayyoo too yaabboo hojjennaan haati ol fiidee dhuftee na jaartitti jawwajjira fujjuu qabdee irraan harkiftee beeyta. Haya boo. Anggaran na gubate jaartii biyya gartee isiin aan jaaladha baay'een jaaladha isiin gartee luka qabdee irraa harkiftee isiin mukana dhoyin isiin uleedhaan na dhoyinaan jaartii irraa ka'eetumaan isuma qabadhe haadhuma isiyan. Allahu akbar. Haya. Isuma qabadheetumaan jaartuma qabadhee waan hin jaartidha barbaadu isaan hundarraa harkadheetuma huccuu tiyya kaadhee ka'ee bahee beegaaniin kun jaartii tiyya wajjin irra fujjura isiin tun gartee na daangaa rabbii tarkaanfate moo isii daangaa rabbii tarkaanfate. Jaartii tiyya wajjin irra fujjura gartee dhalaan adiidha yaayyoo too yaabboo koo gartee juun inni sineesii akkas jedhinaan gartee osootiin an fedhiin tiyya narraan bahin isiin na dhuftee mukaan irra ulee irra na dhooytee luka qabdee qaama qabdee harka qabdee irraa na harkifte. Haya. Garaan na gubateemi isaan hunda gartee jaartii irraa ka'eetu waan haadhuma isii san qabadhee itti fayyadameetuma isaan hunda walumaan itti fayyadamee ka'ee biraa karaa seenee jechuudhaan. Yeroo san keessatti ati fayyumaa hin qabdu maraattee jirtaan siifaa himu. Ani fayyaan qabu kalaas gartee adiin kun isiin tun akkasumatti taanaan na gartee du'a taadus du'aafis qophiidha yeroo sanitti. Maatii manaa koo na jalaa sokkite maatii isiitti deebite mana haadhaaf abbaa isiitti na jalaa deebite jedhaga. Jalqabuma haati manaa isaa sokkuun maal irraa dhufe? Adogongora ati irratti dalaydeen badii ati irratti hojjetteen haati manaa kee si jalaa sokkite gara maatii isiitti deebite. Ati akkamitti yaaduu keeti mana maatiitti dhayxee intala si jalaa sokkite dirqamaan osoo isiin si jalaa olii gadi fiidu mana maatiitti akkamitti qabatta? Tokko dogongora kana. Kanaafi loon siin jedha jechaadha. Nama akkanaa kanaan loon hin jedha. Loon akkanaa kana wajjin akka namaatti namaa wal fakkaanneeti jiraanna. Wajjin jiraanneeti jireenya keenya balleessu. Nutti taphatu umrii keenya nurraa gubaniiti nu balleessaniiti nu biraa deemu. Isaan badiidhaaf uuman. Isaan wanta hojjetan hin beekan. Duuba gaa haati manaa erga jalaa baqattee maatii isiitti deebite kabajamuu qabdi. Inni kun mana soddaatti dhaqee akkam jedhee dirqamaan haadha manaa ofii qabata. Haadha manaa kiyyaa
kiyya halaal kiyya rabbi na hayyame rabbi dirqamaan qabadhu siin jedhe hin jedhu rabbi wanta hin taane shari'aadhaan fiddanii walitti ooftan mana haadhaatitti kabaja qaba haati kabaja qabdi abbaan kabaja qabdi manni soddaa kabaja qaba wajji dubbatteeti walii galtaniiti yoo ta'e si wajji jiraatti malee dirqamatti wanni ati itti fayyadamtu tokko illee hin jiru okay haati intala mucayyoon erga iyyite haati dhufte sirratti wanta jettee jirte sun dogongora guddaadha haatumti manaatu sihi bilginnaa akkasii irra jiru argite sitti oseenuun isi dogongora guddaadha dhufte irraa si harkisuun si maal jechuun dogongora erga haati manaa rifatte yookaan immoo ajjeesaa jira egaa ammasitu mana namaatti dhaqe irra korte irratti lafa dhooyteeti waan hin taane irra hojjechuutti jirta tarii haati mucayyoodha ni rifatti ajjeesaa jirta seeteeti lubbuu isii baraaruudhaaf irraa si harkisti inni gaaloon mucayyoo gadhiiseeti haadhatti fayyadamee jedha amma wammaan dalagamellee haa dalagu wanni hedduu qaaniidha wanni hedduu safuudha wanni aadaa keessaa si baase akkamitti miidiyaa irratti baatee himtaadha achumatti dhabamtee achumatti baddee bosona galtee loon wajjin hin jiraattu namni akkana jireenyi isaan kamale loon wajjin bosonatti galchaniiti loon wajjin loowwan bosona sanuu loon manaati miti loowwan bosona wajjin jiraachuun siin mala malee ilma namaa wajjin manatti galuun ilma namaa wajjin qunnamtii godhuun siin hin malu ture kana gabbayanii miidiyaa irratti dubbachuun wanta hedduu qaaniidha wanta qaanii ta'ee fi qaanii hin taane hunda addaan wallaallee jirra sababa akkuma feene nyaannee dhuynee quufnee sammuun kenna wamanu ajaje homa sammuun kenna godhinuun jedhe sirrii ta'uu dhaba addaan otoon baafanne baasanii miidiyaa irratti dubbachuun qaanii caaluudha ani kana olitti qaaniin kana olii ni dhufa jedhee wanni eegu tokko illee hin jiru ammaan booda akkamitti ilmi namaa intala fuudhee haadhatti deebi'ee wanta kana haadha wajjin dalaga kana nama osoo namaga rakkoon amma akka fedhanitti nama haasoysiisuu eegale ilmi namaa bahee miidiyaa irratti haasa'ee seeratti hin dhiyaatu seerri hin jiru adabbiin hin jiru nama akkanaa silaa ni ajjeesan nama akkanaa silaa lubbuu isaa baasan nama akkanaa addunyaa kanarraa isa dhabamsiisan akka namni hin dhageenye akka sanyiin isaa hin horre akka sanyiin isaa fuulduratti hin tarre nama akkanaa badaa akkanaa kan addunyaarraa dhabama isa godhan kana dhabamoonta isan goone fedhii kiyya jedhee mirga kiyya jedhee bayeeti miidiyaa irratti dubbata kana dogongorri jiru dogongorri gurguddaan jiru kana dogongoroota akkanaa kana sirreessuun hedduu barbaachisaadha Hamzaa Sheekh Jabir amma nama kana wajjin haasayuu miti bakka inni argamutti silaa qabsiiftee seera jala oolsiiftee akka tarkaanfiin irratti fudhatamu godhuudha malee nama akkanaa baasanii miidiyaa irratti haasa'uun hin taatu ammas namni akkanaa kun seeratti dhiyaatuun dirqama ijoollee walloo nama kana yoo beektan seeratti dhiyeessaa nama ilma intala gudeedee haadhatti dabru haati tuni otoo haadhatiyya taate wanta jedhu isinitti dhagahamuudha qaba egaa hedduu natti dhagahamnaanin isiniif qopheesse qophii kana isiniif fide akka irraa waa barattan abdiin qaba nama amanuu miti hedduun kenna nama akkanumatti amanneeti wajji jiraanna nama kana wajjin jiraachuudhaan dura namichi kun loon nama fakkaatu moo nama uumamaati nama seeraati wanta jedhu addaan baafachuun hedduu barbaachisaadha an kan isin wajjin ture mootii miidiyaadhaaf warroonni mootii miidiyaadhaaf maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama wantoota garagaraa irratti xiinxalla garagaraa qophii bashannanaas wanta hedduu isin gammachiisan isin bashannansiisaa waa irraa barattan isiniif qabadheen dhiyaadha yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina horaa bulaa deebana bye bye